qarshii meeqaa rakabootiin Jimmaa diizaayinii amma dhufeen birrii meeqa oriijinaalii rakabootiin Jimmaa kan duraanii akkuma beektan diizaayinii kanaa fi akkaataa kanaan hojjetama. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hanga ammaatitti faashinaa fi aadaa filatamaaf bareedaa jaalatamaadha. Makiinadhaan kalariilee hedduudhaan jira jechuudha. Itti aansuun harka fuunee jirtu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan rakabootii mana keenya keessatti baay'inaan nu fayyadan rakabootiin tokkoffaanii rakabootii Jimmaati. Kana jechuun kiyyaa yeroo kamiyyuu jechuudha kan hin moofne kan faashinni isaa hin dabarre keessummaafis kan hin qaanfachiifne mana keessatti illee kan nama hin hifachiifne hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa diizaayiniin ammayyaa'ee jijjiiramee hojjetamaa jira. Kallattiidhumaan hojjetamee Jimmaan irraa Finfinneetti dhufee jechuudha. Finfinnee irraa ammoo tuyyuu fuunee bakka isin jettanitti isinii erguu fi isinii geessuudhaa fi qophii hunda xumurree jirra. Fakkeenyaa fi rakabootiin mana keessaa diizaayinii hedduutu jira. Inni asitti isin argitan kuni kiyyas miti. Ani soba isinitti dubbadhu TikTokii irratti yeroo baay'ee namootiin beeksisni adda addaa jiruu fi akkasuma immoo rakabootii harkaan ijoolleen hojjetanii baasanii akkasuma immoo tuyyuu akka shaklaa yookiin akka gizaazatitti hedduutu jira. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya rakabootiin kunniin qarshii 3,000 irraa eegalee haga qarshii 10,000 illee 12 illee 15 illee hin jira. Garuu haa ta'u malee jabinni isaa bakka jechuun waan yeroodhaaf fayyaduudha. Akkuma amma asitti argitan calanqisaa baay'atu kana waan yeroodhaaf fayyaduudha. Malee waan laastikii irratti baay'isanii inni argitan jedhee yaada TikTokii irratti haarayaa miti. Haa ta'u malee namootiin hedduun rakabootii tokko qofa bitattanii rakabootii biratti rakabootiin mana keessatti yeroo hunda ittiin fayyadamnu. Fakkeenyaa fi rakabootiin tokkoffaan jedhu kan Jimmaatii lammaffaa irratti rakabootii asitti isin argaa jirtan kana meeshaalee isaa hedduu dabalatee diizaayinii bareedaa fi akkasuma immoo tuyyuu qarshiin isaallee baay'ee akkasitti guddaallee yoo ta'uu baate hedduu kan namatti tolu. Yoo guddaallee ta'e qarshiin isaa homaa kan nama garaa hin nyaanne isiniin jedha kanneen lamaanii jechuudha. Achi booda ammoo rakabootiin shaklaa jechuudha yookiin immoo rakabootiin harkaan baay'inaan jechuu ijoolleen hedduun hojjetanii baasanii qopheessaa jiran rakabootilee babbareedaa hedduutu jira. Haa ta'u malee hundumaafuyyuu isin ka isinitti tole jaalattanii ka humna keessanii ka humni keessan dandeettu ka qarshiin keessan dandeettu jaalattanii ilaaltanii filachuu dandeettan. Inni kunis ni jira. Inni kunillee akkuma beektanii tokkoffaa irratti rakabootii hin qabaa, lammaffaa irratti saarbiisii hin qabaa, sadaffaa irratti kan jabanaa jedhanii hin qaba. Shaklaadha. Jabanas yoo yeroo ho'aa irra kaa'uu baattanii yeroo qabbanaa irra kaa'uu dandeettanii jechuudha. Kanaaf hordoftootaaf kabajamtoota kiyya isin kan isinitti tole mana kiyya keessaa kanatu naata. Irra caalaa bareedina caalaa wanni isin xiyyeeffachuu qabdan jabina isaa irratti akka ta'u abdiin qaba. Kanaaf wanni ani kana isinii fide warri rakabootii Jimmaallee argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf na biraa rakabootii Jimmaa argachuu hin dandeettan. Maaliif jennaani keessattuu ijoolleen rakabootii Dubaay diizaayinii adda addaa kalarii adda addaa ajajattanii jettan hundi keessanuyyuu rakabootii Jimmaa na biraa argachuu hin dandeettan. Sababiin isaa jechuudha akkuma isin beeytanii anaaf maatiituyyuu akka maatiititti hordoftootuma kastamaruma sirraa wal barreen maatii taanee jennee tunaa ergan waan ta'eef achirraa akka naa erganiif ammayyuu kaleessuma haguma gadhiise ijoolleen haga 4-5 ajajatanii jiranii hunduyyuu hin dhufa waan ta'eef arguuf teettan. Garuu rakkoon jechuudha hundi isaa kam akka tokko ajajatan diizaayinii jijjiiraa. Maaliif jennaani hubadhaa sirriitti diizaayinii yoo jijjiirtanii jettan nam tokkoof fakkeenya ta'uudhaaf nama tokkoof waan gaarii tokko qopheessine fakkeenya ta'uudhaa fi waan tokko ufiif hojjetannee yoo jenne dhugaadha irra fakkeenya ta'a. Amma fakkeenya fan diizaayinii nan dhiyeesse diizaayinii onnee qofa. Sababa kanaaf jecha isinii isuma filattanii diizaayinii biraa ammoo anis fageenya sanirraa itti yaadee hin dhiyeessine jaalattan taananii isiniif dhiyeessuu danda'a. Kanaaf rakabootiin kunillee waan isin ajaa'ibaa irraa hin jira. Qarshii 3,500 irraa kaasee haga qarshii 7,000 akkaataa sadarkaa wal caaluu fi akkaataa qarshiitiin jira. Kana jennaaniin har'uma kana 3,500 rakabootiin kun jettanii dhuftanii fiidanii bitachuuf hin deemina. Kan irratti calanqisaan isin argitan kun laastikii yookiin ammoo tuyyuu waan haphii irra gallaxafameedha. Daa'imnummaan akkana irraa ol kaafte amiiriin beeytaniin amiiriin irra gallaxafame irraa ol kaa'u. Wanti calanqisaan isin argitan kun bishaan illee jala seenee taananiin ufumaan jiidhe irraa kakaacha'a. Kanas akkasitti akka hubattanii beeytanii barbaada isiniin jedha. Isin jaalannaan namuu daagaalee hunda itti wajjin dhiyeessanii jiran. Garuu 4,500 5,500 akka naannoo akkuma manaatiin akkuma namaatiin hin beeytanii mire gabayaantu waluma keessa waan taateef oliif gade
haala kanaan jira isinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo viidiyoo kana akka jaallattanii fi akka sheer gootan akkasuma immoo tuyyuu hiriyoota keessan biraan akka geettan abdiin qaba. Viidiyoon kun akka ilaalamuu barbaada. Kunis ammoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa waan isin barbaadan waan feetan irratti gadi isiniif dhiisa. Viidiyoon meeshaalee ammoo kanarra gadi dhiisa. Akkuma beekamu kun seeraan guuttanne wanni inni herreegu tokko illee hin jiru. Garuu yoo laayik gootan nama hedduu biraan ga'ee namni irraan fayyadama. Yoo sabiskiraayib gootan anillee hamilee hin taha jechuudha. Yoo isin ammoo subscribe hin goone, like hin goone, namni ilaalu hin jirre, waamee qareesh akkasitti argitan kanatti hidaacite jechuudha. Rakabootii guddaa bira fayyadamuu dandeenyu bifa asi argaa jirtan kana maashaallah tabaarakallah. Ani waan biyya keessa jiru waan danda'e waan kanatu kana yoo fidinaan jettan isin fiduu danda'a. Garuu ammoo walaakin viidiyoo yoo laallamne yoo subscribe hin goone namni ilaalee yoo laayikiin garaa isa nyaatu namni ilaalee jechuun ati ifaajjee fidda viidiyoo kana aduu dandamtee waa meeqa dadhabaa keessattuu dubartiin hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa waa meeqatu nurra jira beeytanii waan baay'eetu nurra jira wallaahi. Kanaaf walii hubannee walii beeknee ana qofaa miti namuma waa ifaajjee ilmi namaa kuni hataan jiru argitanii waan badaa dalagaan jiru. Garuu hojjate erga viidiyoo jedhee ufitti amanee fidee maxxansee jedhee ilaaltanii jettan namni 200 maal laalle laayikiin 200 maan taane namni 50 maal laalle laayikiin 50 maan taane ani kana gaafii natti heekkanaa fakkeenyaaf namni waa maxxansu kun waan badaa waan jedhamu kan maxxansani fakkeenyaaf nama hojii yoo isin ajaa'ibara nama waan badaa maxxansutu iyyuu inumaayyuu laayikiin isaa garmalee guddata. Akkasuma immoo tuyyuu viiyuun isaa garmalee guddata. Osoo amma viidiyoo TikTokii tokko liivii waraabee kallattii dhumaan gaffuudhe TikTokii irra maxxansee baluuf wararrabs baluuf salphat badiin buute rabbi badiin nutti hin buusin jedhee osoo maxxanse namni tokko osoo maxxanse viidiyoon sun akka inni itti ilaalamu 10,015 gadiin hin laallamu. Sa'aatiin anamma isin kadhadhu naa guutuu didee waggaa 2 saafi YouTube'ni kun waggaa 2 saafi kana sa'aatii odoo isin kadhadhu bardeen gaddaalee waggaan dhumatee duuban na deebise. Ammas waggaan lammataa dhumatuuf baatiin takkittiin haftee an akkana isin kadhadhu kana halkan 2 fi guyyaa 2 viidiyoo 2 TikTokii qofatti guuttachuu hin danda'a. Garuu hin feene isinii galaa jiraa miti hin feene. Viidiyoo lamaanii guuttachurraa guyyaa 2 fi 7 2 guuttachurra waggaa 2 akkana dadhabbii kiyyaan guuttachuu waan barbaadee fi kanaaf rakabootiin kun qarshii meeqa qarshiin isaa bahee jira qarshii 10,000. Qarshii 10,000 hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa namni ajajattanii bitachuu heddan warri keessan ajajatee order godhatellee qabdii hundi isaanii 5,500 galchanii ajajatanii jiranii. Isin ammoo tuyyuu warri barbaadanii jettan lakkoofsa bilbilaa kiyyaan WhatsAppidhaan yoo dhuftanii jettan lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kana WhatsApp fi Telegiramadhaan heloo yoo jettan ajajachuu dandeettanii. Bidijaa kanallee isinitti himee jira. Feekiin hin jira, foorjiin jechuudha. Originaalis hin jira. Originala nama qajeelee gurguru biratti argachuu dandeettanii. Ammaaf na biratti illee argattanii na qofa biraa bitadhaa jechuun miti. Gabayaan addunyaa kanarra guuttee jirti. Bakka barbaadanii bitadhaa. Walaakin rakabootii kana jimmaa malee yoo hin tahini as keessatti dalagama jedhanii abbammaan argee gabbaasee hojjate yoo ta'e hin ta'u hin bitatina. Jimmarraa nama qabaattan fichisiifadhaa yoo nama hin qabne an haga danda'een isiniif dalaysiisee isiniif fichisiisaa qarshii 10,000 isiniin jedhaa haga na bira gahutti guutumaan guututti birri makiinallee dabalate isin jaaladha isin kabaja akka nutti hin daballee du'aayii nuu kadhadha maaliif jennaani har'a 10,000 jedhee boru wanni wayii yoo dabale fakkeenyaaf makiina yoo dabalee jedhe mukni sun wadda jedhanii yoo dabalan hin beekamu waan ta'eef waan boru achi booda sufraan inni waliin bareedu ani isiniin kijibu sufraa margaati. Rakabootiin kadurii oriijinaala waan ta'eef jireenya xabii'a jechuun jireenya uumamaa jireenya hayaata xabii'an beeytanii miti waan ta'eef rakabootii margaa wajjin ani durallee haga har'a rakabootii Dubaayii hin qabu haga har'a sufraa rakabootii Dubaayii hin qabu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya midijaa kanaayyuu dhugaa rabbii dubbachuu kan ijoollee fidee akka turaa jiru sababa rakabootii zaarii kanaaf jechuudha. Sababa rakabootii zaarii kana bareechisuuf jecha midijaa kana fudhadhe malee midijaa kanaa iyyuu duran qabu. Kanaaf isin jaaladha isin kabaja like share gochuun nagatti toraa bulaa viidiyoo jaalattan like share